Akkaataa onlaayinii irra taa'uudhaan maallaqa argachuu dandeessan yookaan immoo kooyinii baay'ee argachuu dandeessan jechuudha. Onlaayinii irra taa'uudhaan laayivii maseentanii akkuma beektan namoonni baay'een qarshii irraa argataa jiru jechuudha. Bobbo laayivii irraa appilikeeshinii kana yookaan immoo bobbo laayivii kana seenuudhaan maallaqa irraa argachuu dandeessu jechuudha. Isinillee akkasuma akka namootii hedduu irruma taa'uudhaan keessaa keessatti dhiiraa durbaan qabu hundi keessaa warri shamaraallee wooma dalagdan takka akkasuma yeroo waa dalagdanullee laayivii mateessanii appii kana irraa maallaqa guyyaatti maallaqa hedduu irraa argachuu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een Itoophiyaa keessa kan jiran hedduu ijoollee baay'ee irraa argataa jiru jechuudha. Appilikeeshinii kana isinillee kooyinii baay'ee irraa funaanuudhaan gara maallaqaatti jiraatanii irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Namoota Itoophiyaa jiru nama biyya alaa jiru hedduu hundaafuu ni kafala appilikeeshiniin kun jechuudha. Kanaaf gaa hanga wona namoonni hin eegalii yoo jiraatan hundi keessan duddubbataftanii jirtanu. Kanaafuu haala kamiin akka eegaluu dandeessan appilikeeshinii kana tokkoon tokko isaatiin haala kamiin haala isin appii isaa bantanii haala isin itti bantanii itti maallaqa argachuu dandeessan hanga dhumaa isin agarsiisanii jira. Tokkoffaa karaa itti bantanii akkaawuntii bantanii seentanii maallaqa funaannachuu yookaan immoo kooyinii kana argachuu dandeessan. Namootiin baay'een asuma laayivii taa'uudhaan gaa guyyaatti gara maallaqa 1000 olii akka jira argataa jiru. Gara maallaqa Itoophiyaatti yoo jijjiirre maallaqa 1000 ol jechuu akka jira argataa jiru. Isinillee warra akkasuma ammallee TikTokii gubbaa deemaa jirtan akkasuma sooshaal miidiyaa hunda deemaa jirtan asirratti gaa yoo laayivii irra seentan maallaqa baay'ee irraa argachuu dandeessu jechuudha. Seensa isaa haala kamiin haala isin kireet gootanii akkaawuntii isaa bantanii maallaqa irraa argachuu dandeessan hunda isin agarsiisanii jira. Kanaaf viidiyoo laayikii tuquu akkasuma warri sabiskiraayibii godhan sabiskiraayib gochuudhaan eegalaa isin jira. Viidiyoo kana namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayik sheer godhaa isin jira. Appii kana gaa invite gochuudhaan yookaan immoo liinkii invite gochuudhaan gaanii seentu liinkii appilikeeshinii kana yookaan pileestooraa bu'achuudhaan illee isin dandeessu. Garuu yoo namarraan seentan kooyinii dabalataadha akka isin argattan jechuudha. Appilikeeshinii kana keessa yoo namarraan seentanii kooyinii idaamaa yookaan immoo kooyinii dabalataa isinii kenna kooyinii baay'ee argachuu dandeessu. Anillee akkasuma invite nama godhe yookaan immoo namarraan waan hin seeneef isinillee liinkii isaa kana koo telegiraamarraa eega seentanii piroofaayiliin koo argachuu barbaadan telegiraamarraa argachuu dandeessu. Bakka waa barreessu irratti asirratti abduu ooroo ittanii yoo barreeffatan telegiraama irratti kan koonii argattu yookaan immoo guruppiidhaa fi chaanalii kan koonii argattu jechuudha. Asirratti chaanalii isinii baa guruppiin join godhaatii gaa liinkii kana yoo seentan koonii dabalataa argachuu dandeessu jechuudha. Asirratti liinkuma asirratti kan tuqamee jiru kana yoo argattu liinkiin kan appilikeeshiniiti waa takka waan shakkitanuuti garuma appilikeeshinii isin geessan malee liinkiin kun wanti rakkoo tokko isinirraan gahu hin jiru. Daawuloodii asirratti immitid kajeeni mul'ata. Daawuloodii gochuudhaan haala kana isin fida. Daawuloodii kajettu kana immitid kajettu macarashaa kajettu kaa tuquudhaan daawuloodii godhattu appicha. Appilikeeshinicha daawuloodii eega godhattanii appicha daawuloodii ta'ee bilbila keessan keessa yoo jiraate haala kanaa isinii bana. Yoommoo instaaliin godhin Google Chrome Play Store irraa yookaan App Store irraa daawuloodii godhuun isin gaafata jechuudha. Haala kanaa yeroo isin naqxan asirratti login with Google account isin jira. Google account irraan seen isin jira yookaan immoo Facebook irraan wal qunnamsi jira. Asirratti gaa login Google kan jettu qudhaan asirratti active ni waraane active ni tuqxu jechuudha. Namoonni haaraa taatan haaraa uumuudhaaf akkaawuntii Google bilbila irraa qabdanu tokkuma ka bilbila irraa qabdanuun wal qunnamsiisuudhaan ni seentu isin jira. Appii Google yookaan immoo Google account bilbila irraa qabdanu maxxanatanii irra tuqudhaan seentu. Asirratti gaa agree in the share kan jedhu kaa tuqudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Haala kanaan Google keessaniin eega wal qunnamsiiftanii kaatanii jechuudha. Appii kana gaa daqiiqaa xiqqoo keessan kireet godhee yookaan immoo banee isin agarsiisa. Steep isaa hundi keessan nafaana tura. Haala kana yeroo isinii banu asirratti maal isin agarsiisa bartanii asirratti maqaa kan keessan asirratti ID email yookaan immoo maqaa Gmail waan isinii baasu jennaan irraa jijjiiruu dandeessu. Maqaa kana asirratti tuquudhaan gaa irraa qannasu yookaan immoo tuquudhaan yoo barbaadan sirreessitu maqaa keessan yoo tiikiliin ta'in yoo tiikilii ta'e immoo haaluma kanaan itti fuftu jechuudha. Yoo inni isinii kaa'ee jiraate maqaa keessan haaluma kanaan itti fufuu dandeessu yookaan immoo irra tuquudhaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Inni kabiraadhaa asirratti maal gootu haala kanaan gaa ganjallaa kana akkasuma guyyaa dhalotaa keessanii sirreessuu qabdu. Guyyaan dhalotaa keessanii amata 18 ol ta'uu qaba isiniin jira. Guyyaa dhalotaa keessan kana asirratti tuquudhaan ganjallaa kaa tuquudhaan sirreessitu. Bari isin dhalattan akka inni amata 20 olii yookaan 18 ol yoo xiqqaate 20 ol ta'uu qaba waggaan kan keessan akka faranjiitti gootu bara 2000 akka faranjiitti gootu qabdu jechuudha. Amanni kan keessa kun akka teekiluutti jechuudha. 19 yookaan bara 2020 ol ta'uu qaba. Fakkeenyaaf kan bara 1994 yoo ta'e baatii keessa dhalatanii filattu. Baatiin keessanis ni filattu jechuudha. Baatii keessa dhalatan filachuudhaan gaa asirratti guyyaa dhalattanis ni filattu. Ji'a keessaa fi guyyaa keessan ni filattu jechuudha. Asirratti guyyaa keessan ji'a keessa dhalatan filachuudhaan eega fixanii konfarmii kan jettu tuquudhaan konfarmii gootu jechuudha. Asirratti kan biraa ganjallaa kanatti inni isin gaafatu maanni dhiiramoo shamara isiniin jedha. Kanaaf dogoggoruu hin qabdanu. Yoo shamara taatan female kan jettu tuqxu yoo dhiira taatan immoo male kan jettu kaa tuquudhaan kan isin gara fuula duraa deemtan. Male yeroo tuqxanu salmiitti kan jedhu kun isinii banama yookaan immoo isinii ifaa jechuudha. Eega isinii ifee gara fuula duraa deemtu jecha tuquudhaan jechuudha. Salmiitti kan jedhu kaa tuquudhaan gara fuula duraa eega deemtanii haala kanaa isinii baasa. Asirratti gaa haala kanaa yeroo dhufee isinii bane gaa waa hedduu isin gaafata. Asirratti konfarmii godhi jedha akkasuma lookshinii konfarmii godha yaa jira. Amma fakkeenyaaf haala kanaa yeroo naa banu
banee jira hamma bannee jira jechuudha verify fi bichatiitu nurraa hir'ate jechuudha verify gochuudhaaf ganjallaa kana dhufuudhaan mallattoon asirratti mataa namaa fakkaatu ni mul'atti ganjallaa kana eega dhuftanii wantoota ala kanaan isin banan arfan kana keessaa tokko 2 3 4 shan waashantu ganjallaa kana jira jechuudha kama carashaa akka mirgaa jirtu kaatuquudhaan verify gootochuu sababiin isaas akkaawuntii yoo verify gootan malee akkaawuntii bareedaa verify yoo gootan malee coinii irratti isin herreeguu isin hin danda'u isin jira verify gochuudhaaf haala kana eega dhuftanii akkaawuntii keessan kama bantan gubbaa kanatti argattu jechuudha akkaawuntii kana mallattoo kana tuquudhaan profaayilii keessan irra kaawwattu akka isin ta'e footoo kan keessan ka gaalaarii keessaa qabdu irra kaawwachuu dandeessu jechuudha achirra tuquudhaan hammallee kaameraa makaara asirratti tuquudhaan maquma keessan yookaan immoo mallattoo kaartu mallattoo qalamii kaartu tuquudhaan sirreessuu dandeessu footoo irra kaawwachuu dandeessu jechuudha mallattoo kaameraa yeroo tuqxan haala kanaa si bana bakka profaayil jedhe kaa tuquudhaan fayyuma isaa yeroo daga tuqxan gaalaarii keessaa akkasiin fiddanii warra keessan isin garsaa upload jedha asirratti uploadii tuquudhaan bilbila keessan keessa seentaniitumayyuu footoo takka irra kaawwattu jechuudha konfarmi kayyoo kaa tuquudhaan konfarmii ni gootu konfarmi kayyoo kaa tuquudhaan konfarmii kaa tuquudhaan autonektarii yookaan immoo nama dhugaa ta'uu kan keessan ni mirkaneessitu jechuudha isin ta'uudhaa fi nama biraa ta'uu adda baasuudhaaf konfarmii isin gaafataara allahu kayyoo tuquudhaan faayilii keessaa asirra select from album ka jedhu kun yookaan immoo text photo ka jiru photo ka'uudha yookaan immoo gaalaarii keessan keessaa photo keessan filachuudhaan isin ta'uudhaa fi inni photo isin gaafataa jiru malee waa biraatiif miti jechuudha kanaaf photo kan keessan gaalaarii keessaa qabdan tokko ni filattu photo keessan eega filattanii haala kanaan photo kan keessan ni filattu isin ta'uu baruu waan ta'eef kanaaf photo kan keessan kanuma dhugaa irra kaawwattu mallattoo raayitii tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha asirratti mallattoo raayitii eega tuqxanii footoon keessan gubbaa kaatti haala kanaa isinii ba'a dubbatti deebuudhaan hamma akkasuma verify gochuu isin barbaachisaa jechuudha asirratti bobboo laayivii kana verify yoo gootan malee coinii isinii herreegu kanaaf verify gochuu qabdu jechuudha asirratti wantoota tokko tokko wanta isin hordoftantu jira maallaqa irraa argachuudhaaf akkasuma akkaawuntii verify gochuudhaaf jechuudha verify gochuudhaaf haala kanaan eega bantanii asirra dhufuudhaan mallattoon siitingii ni mul'atti asirratti mallattoo siitingii haa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha siitingii kana eega tuqxanii haala kanaas banaa akkaawunti ende security ka jedhu kun diimaa agarsiisaa jira jechuudha mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa eegan deemee haala kanaan dhufee nagaa jechuudha set paaspoortii itti uumachuu dandeessu yeroo seentanuu fi yeroo baatan appii kanarra akka paaspoortii isin gaafatu yeroo irraa bu'ettan jechuudha sana ganjallaa point number ka jedheen verify godhee isin agarsiisa lakkoofsa bilbilaa keessanii verify gochuu qabdu jechuudha bobboo laayivii kana lakkoofsa bilbilaa keessanii verify yoo gootan faayidaa qaba lakkoofsa keessaniin verify gochuu qabdu isin jedha lakkoofsa keessanii verify gootu asitti lakkoofsa keessatti naquudhaan text yoo gara fuula duraa deemtu next tuquudhaan gara fuula duraa deemtu lakkoofsa keessa eegatti naxxanii isin jedha lakkoofsa kan keessan kana lakkoofsa teekilii sirka jiru itti naquu qabdu kan yookaan koodii WhatsApp irraa isin seenu yookaan immoo SMS irraa isin seenu jechuudha haala kana yeroo isin banu isin ta'uudhaaf wantoota baay'ee isin gaafata ganjallaa kana mallattootti kana qabdanii kana harkiftu yeroo isin harkiftan inni kun dhufee isii kana qixxaachuu qaba jechuudha kanaaf mallattoo kana qabeenii harkisaa haala kanaan ni buttu waan kana fiddanii asirra keessu jechuudha yeroo kana verify isin godha haala kanaan jechuudha irra yeroo keessan ofumaan bulee isin agarsiisa verify akka jettu tuquudhaan gara fuula duraa isin ofa amma asirratti next gochuu yoo keessan koodii bara WhatsApp irratti isin erga yookaan immoo koodii SMS irraa akkasiin erguu danda'a yoo bilbilli keessa WhatsApp banamee yaate WhatsApp irratti isin gala yoo immoo WhatsApp dhaan banamee hin jirre era SMS akkasiin ergochuu dandeessu jechuudha amma fakkeenyaaf anas keessaa baheen gara WhatsApp seenee koodii fudheefa WhatsApp irratti akkasiin ergochuu dandeessu jechuudha WhatsApp irra seenee koodii isinillee WhatsApp irra seenuudhaan akkaawuntii WhatsApp keessanii irraa koodii fudhattanii itti naquu dandeessu jechuudha kanaaf asirratti koodii naa seenee jira kunuunaa koodii isinii seenaa fiddanii asirra naxxanii verify gochuu dandeessu jechuudha haala kanaan koodii itti naquudhaan ammallee haala kanaan eegatti naqxanii kaatanii next ka jettu tuquudhaan verify gootu jechuudha lakkoofsa bilbilaa keessaniin haala kanaan verify eega gootanii kabraa ganjallaa kana asirra dhufuudhaan ammallee ganjallaa kanatti email adreesii keessan verify gootu jechuudha email adreesii amma ittiin bantan yeroo hamma ittiin seentan sana emailii itti guuttanii kaatan sana asirra naquudhaan gmail akkaawuntii sana bilbila keessa jiraachuu qaba eegaa asirra naxxanii next ka jedhu mallattoo asirratti samaawii kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu next yeroo isin tuqxanutti akka isin akka lammaatti mirkaneessitan mallattoo kana qabdanii harkisuudhaan fiddanii asirra keessanii wal qixxeessitu jechuudha eegaa isin wal qixxeessitanii asirratti nama ta'uu keessan isin mirkaneeffachaa hamma lakkoofsa bilbilaa verify godheen ka'ee asirratti immoo email akkaawuntii yookaan bilbilii keessanii irratti koodiin ergamee jira jechuudha haala kanaan seenuudhaan koodii fudhattanii kan keessan irraa itti naqxu jechuudha haala kanaan fidee itti naqa jechuudha asirratti koodii sana fidee asirratti naquudhaan verify ni godha jechuudha koodii inni emailitti na erge sana fidee asirra gochuudhaan verify godha jechuudha namoonni haala kanaan verify yoo gootan akkaawuntii pumboo keessan irraa maallaqa isin argachuu dandeessu coins walitti qabattanis
koinii sanas gara baankiitti ergachuu dandeessu jechuudha. Yeroo isin haala kanaan verify gootan gubbaa irraa mallattoon sila diimaa ture samaawii isin agarsiisa irratti tiikiliidhaan verify akka ta'e jiru jechuudha. Yookaan immoo mirkanaa'ee jira jechuudha akkaawuntiin keessan. Haala kanaan yoo verify gootan malee poppoo keessa irraa koinii walitti qabachuu hin dandeessan akkasuma poppoo kan keessan poppoo laayivii keessan seenuudhaan maallaqa argachuu hin dandeessan jechuudha. Isin agarsiisu ammallee verify fi yookaan mirkaneessuudhaaf asirratti maal jedha secret passport kan jedhu ni jira asirratti. Secret passportiin kun wantoota security bakka gaa security kana eega keessa seentanii gaa wantoota isin verify gootan autonector nama ta'uu kan keessa mirkaneeffachuudhaaf gaa kaameraadhaa fi waan isin gaafata asirratti akkasuma footoo gaalaarii keessaa qabaachuu qabdu footoo dhiyeenya kaatan jechuudha asirra kaa'uu isin gaafata jechuudha footoo gaalaarii keessaa qabdan waa lama isin baasa kan jedha irratti uploadii fi upload select album kan jedhu kan immoo ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa wantoota sadan kana keessaa waa lamaan keessin verify gootan asirratti nama ta'uu keessan jechuudha nama ta'uu keessan verify gootu asirratti tuquudhaan gaa gaalaarii keessaa footoo dhiyeenya kaatan guyyaa yookaan immoo dhiyeenya footoo kaatan takka uploadii godhattu fiddanii bakka kanaa jechuudha haala kanaan irra kaawwattu footoo dhiyeenya kaatan jechuudha footoo gaalaarii keessaa dhiyeenya torbii kana keessa kaatan fuutanii bakka kana galfatu inni ganjallaa fuullaan ni mul'attu waa xiqqoo fuula keessanii mul'achuudhaan verify gootu jechuudha. Fuula keessanii mul'achuu hamma isin ta'uudhaaf footoo gubbaarra jiru kun tokkicha ta'uu keessan isin ta'uudhaaf verify fi akkasuma fuulaan akka isin mul'attan isin heeyyamaa yeroo isin fuulaan seentan dhugaa wantoota akka ashaangulleetii akka isin agarsiifti akka isin jettan gara mirgaa gara bitaa mataa keessan akkasuma gadi qabuudhaan wantoota kana sadan akka isin verify gootanu isin gaafatte jechuudha. Kana gaa qallaaliidhaaf haala kanaan fuulaan verify gochuu footoo gaalaarii keessaa qabda irra kaa'uudhaan gaa verify gochuu qabdu autonector kana jechuudha maallaqa argatte irraa baafachuudhaaf verify isin gaafata haala kanaan eega fixxanii dudduubatti inni faayidaa guddaa qabu inni isin irraa maallaqa argattanu reward jira ranking jira story jira invite jira asirratti wantoota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf darajaa inni tokkoffaan maallaqa argachuudhaan duratti akkaawuntii verify fi ta'e banachuu poppoo laayivii verify fi ta'e banachuudha isiniin jira. Poppoo laayivii kana gaa appii isaa bilbila buusuudhaan itti fayyadamuu qabdu appilikeeshinii isaa bilbila eega buuftanii bilbila keessa irratti appii isaa yeroo gabbuuftanu gaa appilikeeshinii isaa gabbuuftanii kaatanii bilbila isinii ta'a yeroo hunda seenuudhaan keessatti ijoollee shamarranii faan maallaqa guddaa irraa argachuu dandeessu. Hojii dalagaa jirtan sana dalagaa osuma hojii dalagaa jirtanuu poppoo laayivii kana seenuudhaan gaa maallaqa irraa argachuu dandeessu isiniin jira. Poppoo laayivii kana mallattoo gamaa harka mirgaa jirtu godhaan gaa reward irraa kan isin maallaqa baay'ee argachuu dandeessan. Inni kabira wantoota hedduutu jira jechuudha. Kutaan tokkoffaan isaa akkaawuntii verify fi ta'e banachuu haala kanaan kan isin dandeessanudha. Kutaa lammaffaa immoo akkaawuntii verify fi ta'e eegumattanii kaatanii maallaqa immoo haala kamiin akka isin irraa argachuu dandeessan isin agarsiisa. Akkaawuntii keessan verify fi ta'e kana eega barattanii kaatanii maallaqa haalatti argachuu dandeessan. Viidiyoo biraa isin agarsiisa. Gaaffii qabaattan komentiin akka subscribe gochuu laayikii gochuu hin dagatinaa.